السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشمار كفونا جالتمتو تافي كبجمتو تومو تورمو جرتو بكم جرتنتي نغافي كبجان كن سمبراجراتا رمضان في نموني بربادان ساني كوكسي كان نمني بربادان جچودا اكن فكاتا بيتادا كان قفا ميتي ماتي كيسنيف سرپرايز غرغرا نموني بربادان گيسو فين دنديتني كونيله كنياتا دائمانيتي جچودا نموني بربادان اينتا با انجرا جچودا اكن جرا كونين غوتونو كدانياتا دائمانيتي ورون دائما قبدان دائما كيسني في سرپرايزي بتني كينجي ساف جچودا هغا بوتا سين برباداني هكن فكاتا سربيسي با ايبريد جچودا سربيسي با يتو كوباريد دوكان نينجچودا نموني بتچ بربادان بتداس نينجدا مسقمچا قممي غرغرات جچودا ارغارتني وفما كرتا وقبا جچودا كينوتي كنين غدورتي قليسن سينا هنجرو جچودا كن فكاتا با يتو كوباريدا كتاي كينوتي اكنت جچودا شكلان اني با يتو كوباريدا لي جچودا نموني بتچ بربادان بتداس نينجدا نرجتني أكنا فكرت أنا موني بتشوف بربادان بتدا إسنينجرا مانكارا مانكا قلبين كسان برباد مانكا ببريدا كان نينجا شودا أنا موني بتشوف بربادان أكنا فكرت ساني كان شوربا في لو بربادان وانتو تجرجراتي شكلات أبا إتو كفر برا هي قرر في سودا شودا أنا موني بتشوف بربادان بتدا إسنينجرا بجوكو جوكيلين إني كوني لقيت إنسان لبا يجدو قليسة شودا مشالي ببريدا كنين نموني بربادان بتدا كوني ده بلاستيكا أبي سرت لي با ونينجرو نرجعني با إتو كبريدا جوكي اللي يفتح جد أمال فيزرة شولا جوكي بريدا بلاستيكا اللي شكل علمتي با إتو كبريدا نموني بتشوف بربادان بتدا سنينجرا جوكي ببريدا توجد فاجرة شولا كان فكاتا مشا ببريدا كنين نموني بربادان بتدا سنينجرا أنا برا ساني وتي كان أنا اللي بتجرا هم بيكتني كان جرا با إتو كبريدا لا أكو مثلا أركتان كان يجتورا يسألني نموني بربادان بتدا سنينجرا سيني جتورا سيني با إبريدو أجا إبا جتورا أنا يوكا با إتو كنت تولي أكو مثلا أركتان كان سيني بركودا با إتو كبريدو جتورا نموني بتجوا بربادان سالي بتدا سنينجرا داني وتي اللي كان فكاتا مش جابات تسيني جسمي أنا موني بتشوف بربادان بتاع سنين جدا باي توكو بريدا سنين أكاتا سين بربادان إنجرا شودا هرقتني فرقود متى يجو إنه غرغرا كان أفكون اللي كنا والبلاد تشوف meeshaa babbareedaa akkana fakkaatu kanneen isaanii feermuuzii kanneen akkasuma akkana fakkaatu kanneen jechuudha. Abbaan sadii kun akkuma isin argaa jirtan kan abbaa sadiitu jira, abbaa afuriitu jira. Baay'ee babbareeda. Amma inni kun shaklaadha. Namoonni bituu barbaadan isaanii babbareeda, isaanii shaklaa isaanii baay'ee babbareedutu jira jechuudha. Meeshaa kanneen yoo barbaadan bitadhaa isiniin jedha. Baay'ee tokko babbareeda. Hedduu babbareedaa namatti tolaani akkuma isin argitan kana jechuudha. Argitanii fakkeenyaaf inni kun makarajiif distii maxxabashaa wanti inni ofirraa hin qabne hin jiru darajaadhaan jira jechuudha. Akkuma isin argaa jirtan kinooti baay'ee bareedaa kan danda'e guddaa kan dadhabe immoo xiqqaa kanaan bitata jechuudha. Distiin kun keessumaayyuu distii baay'ee furdaa akka kidaanii fakkaata. Isaanii shoorbaa ramadaannas gahee sapiraayizii matiif keessaniifillee namoonni ofiif barbaadanillee isaanii orjinaali isaanii shoorbaa kana namoonni barbaadan bitadhaa isiniin jedha. Saarvisiin nyaataa keessumaayyuu baay'ee orjinaali jechaadha. Saarvisiin kamuu sitti hin qixaatu baay'ee orjinaalii fi bareedduudha. Siraamikiidha. Tun ammoo darajaa isitti aantu jechuudha. Kuuwwan guutuun isii darajaa isitti aanu ta'ee isiin baay'ee tokkoffaadha jechuudha. Boota amma tunillee bareedduudha jechuudha. Tunillee baay'ee takka bareedduudha. Siraamikiidhaan tanaan dura baddee turte bifa buleedhaan bitee ture hin beektanii. Amma deebitee dhufteerti namoonni bitachuu barbaadan bitadhaa isiniin jedha. Inni tunniin xixiqqoon tunniin illee hin jirti. Lammaffaa gurraatti saniitiin jechuudha. Gurraattiin xixiqqoon tunniin lammaffaa isiitiin jirti. Lammaffaa ta'aniitiin jechuudha. Tun ammoo orjinaaliidha. Isaanii kunillee shaklaa baay'ee tokko bareedu. Namoonni bitachuu barbaadan meeshaa orjinaalii meeshaa bareedaa kanneen bitadhaa isiniin jedha. meeshaan dabalaa jira. Meeshaan osoo hin dabalin daddafaatii bitadhaa. Isa biraa immoo siinii babbareedaa akkuma isin argaa jirtan kana siiniin babbareedaatu jira. Daddafaatii namoonni bitachuu barbaadan bitadhaa isiniin jedha. Gatiin meeshaa hin dabalaa jira. Guyyaarraa gara guyyaatti dabala waan ta'eef bitadhaa namoonni turtanillee bitadhaa lafa kaayadhaa isiniin jedha. Siinii ka barbaadanii bitachuu dandeettanii.
akkuma isin argartan kana jira sinii baay'ee babbareedaadha jechuudha. Gimmaashni 1700 jechuudha. Darzan isii 3400 akkuma isin argartan kana jechuudha. Mashallah baay'ee babbareedduudha. Namoonni bitachuu barbaadan diizaayinii kanneen keessaallee yoo barbaadan filachuu hin dandeettanii. Ka kanaan ala malee ka biraallee yoo barbaadan buuta barbaadan irraa screenshot gootanii yoo na ergitan video kiyarraa ta'ee fi gara barbaadan yoo na ergitan isinii bita jechuudha. Feermuuzii kana bitee ture iyyuu firee lamaan isaa birrii 4,000 fi 500 bitee ture jechuudha. Video kiyarraa argitanii video hin gadda gadhiisan irratti feermuuziin kun feermuuzii duraan bitaa ture san isuma gaa jechuudha. Naxiba tokkoo fi homaa jechuudha. Xiqqaadha baay'ee bareeda jechuudha. Inni kunillee baay'ee bareedaadha. Namoonni barbaadan kanaallee bitachuu dandeettanii normaaliin kunniinillee hin jira jechuudha. Isin ka barbaadaniin bitachuu dandeettan jechuudha. Burcuqqoo warqaammaa bifa adiidhaan namoonni barbaadanii kinootii isi tanaallee bitadhaa isinin jedha. Maashaallah meeshaa babbareeda. Meeshaa ajaa'ibaati. Meeshaan isin dhufee burcuqqoo warqaammaa akkaataa barbaadaniin diizaayinii barbaadaniin bitachuu dandeettanii nu biratti argama jechuudha. Na dubbisuu hin dandeettanii meeshaa kan yoo jaalattanii meeshaa babbareedaadha. Akkasuma ammoo siinii shaayii baay'ee takka bareeddu jechuudha. Bifa warqaammaadhaan namoonni barbaadan bitadhaa isinin jedha. Sufraadha. Sufraan kun sufraa baay'ee bareedaati jechuudha. Akkasuma oriijinaaliidha. Akkuma isin argaa jirtan kana sufraan kun duubni isaa akkana jira jechuudha. Bal'inallee qaba jechuudha. Sufraan kun garaan isaa keessi kinoo akkuma isin argaa jirtan kana yeroo barbaadan akka barbaadan yoo walaawwaltan gubbaan isaa waraqatarra waan ta'eef gubbaan isaa akka irra jiru waraqata garaan keessa immoo baay'ee tokko waan laafaadha. Baay'ee namatti tola jechuudha. Akka barbaadanitti yoo walaawwaltan keessa hin tuqechaadha. Waraqaan gubbaarra waan jiruuf jecha namoonni bitachuu barbaadan bitadhaa isinin jedha. Baay'ee tokko bareedaadha. Sufraa mijataa akka ta'e jechuudha. Hedduu bareedaallee namni bitachuu barbaadan bitadhaa isinin jedha. Inni biraa immoo siinii abbaa gadaati jechuudha. Jabanaa wajjin maqannashaa isaa wajjin deebi'ee ka sukkaaraa wajjin siinii 12. Distiin siraamikii namoonni nagaafataa turtan distiin siraamikiin kun ammallee jijjiiramee adda ta'ee dhufee jira. Gatiin isii dabalee jira. Ammallee dabaluu danda'a waan ta'eef namoonni bitachuu barbaadan daddafaatii bitadhaa. Adadumaan dabalaa jira distiin kuni. Maxabashaa of biraa qaba jechuudha. Kinootii akkuma isin argartanii distiin siraamikiin aynata baay'eedhaan jira. Akkasuma gatiin isaallee wal caala jechuudha. Akkuma distiin aynata baay'eedhaan jiru. Gatiin isaallee akkasuma wal caala. Oriijinaalillee wal caala. Gatiillee wal caala jechuudha. Akkuma isin argaa jirtan kana ammallee jabanaa ofirraa qabullee makarajii ofirraa qabullee dhufee jira. Namoonni bitachuu barbaadan kanaanis ta'e kaanis ta'e ka barbaadaniin bitachuu dandeettanii makarajiilleen baay'ee bareedduudha jechuudha. Akkuma isin argaa jirtan kana makarajiin kun kinoo akkana jira. Garaa isaa keessa jechuudha gingilchatu jira jechuudha. Maxalayaa wantoota garaagaraa xallalu jechuudha. As keessatti argama jechuudha. Kinootii ol baasisanii mul'isa akkana jira jechuudha. Maxalayaan isaallee kinoo kanaani namoonni bitachuu barbaadan bitadhaa isinin jedha. Inni kun siraamikiidha jechuudha. Makarajiilleen siraamikiima. Baay'ee tokko bareedaadha. Isin ammoo ka barbaadaniin bitachuu dandeettan jechuudha. Kanaan ammoo gatiin hin qannasaa kinooti. Roozii kanaan gatiin isaa hin qannasaa. Inni biraa ammoo saanii feermuuziiti. Saaniin kunniin saanii feermuuziiti. Garuuyyuu sibiilaa miti. Akkaataan isaa akkaataa pilaastikaati. Garuuyyuu kan feermuuziiti jechuudha. Namoonni bitachuu barbaadan isaallee bitadhaa isinin jedha. Meeshaa babbareedaadha. Hin jaalattan jedhee wanta yaadeef jecha qabadhee isinii dhufe. Akka jaalattanillee abdii qabaan natti tolee jira. As keessa wanti jaalattan jiraatan taanaan keessaan na dubbisuu keessaan tasumallee hin dagatinaa isinin jedha. Inni biraa ammoo saanii kookisiiti jechuudha. Saaniin kookisii kun akkuma isin argaa jirtan kana jechuudha. Garaa keessaa aynata baay'ee qabdi jechuudha. Kurreen irratti ashagamee jira akkuma isin argartan kana. Aynata 4 qabdi ka jidduu keessaa wajjin 5 jechuudha. Saaniin kookisii kun amma dhufte namoonni bitachuu barbaadan bitadhaa isinin jedha. Gatiin isiillee baay'ee jiddu galeessa akka taate jechuudha. Birrii 1,400 namoonni bitachuu barbaadan bitadhaa isinin jedha. Maashaallah baay'ee tokko bareeddi akkanatti ol deebiti jechuudha. Hin bareeddi jechuudha. Kurreen isaallee yoo irraa baname akkana fakkaatti jechuudha. Namoonni bitachuu barbaadan bitadhaa gatiin isiillee jiddu galeessa. Meeshaa kana jaalattan taanaaniin hiriyoota keessanirra sheer godhaa. Keessanillee na dubbisuu hin irraanfatina. Naannawa isin barbaadanii bootuma isin barbaadanitti isiniif geessa jechuudha. Ramadaana kanaaf jecha maatii keessanii sapiraayizii barbaadan taanaaniin keessan na dubbisaan isin jedha. Sarbisii kanneen keessaa ka barbaadanillee filachuu dandeettanii. Saaniin tunniin ta nyaataati jechuudha.
surprise maatii keessanii barbaadan taanaan boota isin barbaadan isiniif geessaa barbaree irraa shiroo irraa akkasuma wantoota barbaadan waan akka bunaa sukkaaraa misiraa timira irraa jechuudha waan barbaadan isiniif geessa jechuudha warroonni ajajattan ammoo haga guyyaan bitee geessee isiniif geessutti obsaan na eeggadha isinin jedha namoonni baay'een ajajattanii jirtanii isiniif geessaa inshallah obsaan na eeggadha hin bitaa jira waan ta'eef isinin jedha jaluma adaduma jaluma gubbaan bitaa jira isa kanallee namoonni barbaadan bitadha isinin jedha lakkoofsi bilbilaa kiyya duwwaa 9 duwwaa 25 irratti telegiraamilleen waasaapilleen kanuma ittiin argachuu dandeettanii jabaadha.